Harka kee qulqulluu kana tuquu kootiin yakka guddaa hojjedheera. Dhiifama obboleettii koo, ani waaqeffataa bareedina keetii biyya fagoorraa dhufe waanan ta'eef harka qulqulluu ani tuqee yakka hojjedhe kana dhungadhee dhiifama gaafachuun qaba jedheen. Isheenis yaa waaqeffataa bareedina gaarii nana, waaqeffattoonni harka qulqullootaa ni qabatu malee dhungachuun hin eeyyamamuuf jetteen sagalee qalbii nama hatu sanaan. Qulqullootas ta'e waaqeffattoonni lameen isaaniiyyuu hidhii qabu mitii? Jedhee gaafateen. Qabaachuu ni qabu. Garuu immoo sagadaa fi waaqa kadhachuu qofaaf itti fayyadamu jettee deebisteef. Ammas sagalee ishee qal'aa sanaan. Egaa akkana taanaan ati qulqulluu kooti. Kadhannaa koo narraa qeebaltee tola kee nattiin ooltu taanaan dungoon abdii kootii dhaamuu isheeti. Akka dungoon abdii kootii hin dhaamneef tola kee akkanatti ooltuun si kadhadha jedheen. Utuu isaan dhaabatanii haasaa jaalalaa waliin haasa'aa jiranuu gidduudhaan intala miidhagduu sana haati nama itti erguudhaan waamsisnaan ni deemte. Maatiin Moontaaguu keessaa namni tokko afeerraa irbaataa kanarratti dhaqee yoo argame carraan isa eeggatu shakkii tokko malee du'adha. Roomiyoon jaalallee Rooziinii amanamaa waan ta'eef akkasumas waan baay'ee ishee jaallatuuf gaaf waa'ee ishee yaaduu hirriba malee bula. Rooziiniin garuu hagas mara jaalala Roomiyootiif bakka hin laattu turte. Intarteeymentii Siiral. Akkam jirtuu kabajamtoota dhaggeeffattoota daawwattoota yuutuubii Siinan Intarteeyment seenessuu jaalalaa hundaa'ee asoosama dheeraa kutaa kutaadhaan qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeessu ta'a. Isinirraa kan eegamu yoo jaallattan laayik nuuf godhaa. Yaada yoo qabaattan ammoo saanduqa yaadaa jalatti dhuftanii yaada keessan nuuf kaa'uu dandeessu. Qophii keenya yoo jaallattan hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka isaanis qophii keenya kanaan itti bashannanan irraa baratan afeerraa keenya. Amma ammoo seenaa jaalalaa kanaa kutaa tokkoffaa qabannee isiniif dhiyaanna. Roomiyoo fi Juuliyeet kan jedhu yoo ta'u, ka barreessaa beekamaa Wiiliyaam Sheekisperii. Ka seenessu ammoo Abbaa Jiruutiin. Roomiyoo fi Juuliyeet. Abbootiin qabeenyaa baay'ee beekamoo ta'an kanneen maqaan isaanii Kaapuleetii fi Moontaaguu jedhaman lamatu magaalaa Veeroonaa jedhamtu keessa jiraachaa turan. Jara kana lamaan gidduu walitti bu'iinsaa fi haaloo bara dheeraa turetu jira. Kanarraa kan ka'es ija diinummaatiin wal ilaaluu bira darbanii hojjetoonnii fi deeggartoonni isaaniillee yoo daandii irratti walitti dhufan utuu waliin arrabsiin wal biran darban. Wal arrabsoo isaanii kunis gaaf hanga dhiiga wal buusuutti deema. Walitti bu'iinsi maatii kana lameen gidduu jiru kunis darbee nageenya magaalaa Veeroonaa jeequunsaan oolle. Utuu kun kanaan jiru abbaan qabeenyaa Kaapuleet jedhamu sun gaaf tokko galgalaa afeerraa irbaataa fi sagantaa shubbisaa qopheesse. Afeerraa irbaataa kanarratti akka argamaniifis giiftiiwwanii fi mootolee biyya sana keessa jiran hundaaf waamicha godheera. Shamarran mimmiidhagoon magaalattii keessa jiran hundi sirna afeerraa irbaataa kanarratti argamu. Miseensa maatii Moontaaguutiin alatti namni kamuu bakka afeerraa irbaataa kana yoo dhaqee baga nagaan dhufte jedhanii simatanii kabajaan keessummeessu. Shamarreen Rooziliinii jedhamtu ammoo jaalallee ilma abbaa qabeenyaa Moontaaguu maqaan isaa Roomiyoo jedhamuuti. Isheenis shamarran afeerraa irbaataa kanarratti akka argamanuuf waamicha godhameefii keessaa tokko turte. Maatiin Moontaaguu keessaa namni tokko afeerraa irbaataa kanarratti dhaqee yoo argame carraan isa eeggatu shakkii tokko malee du'adha. Du'a deebii hin qabne. Hiriyyaan Roomiyoo kan maqaan isaa Benvooliyoo jedhamu ammoo bakka afeerraa kana deemuudhaaf ka'eetu hiriyyaa isaa Roomiyoo fuudhee dhaquudhaaf sossobuu eegale. Roomiyoonis wal jibbaa fi haloo maatii isaanii lameen gidduu jiru yaadachiisuudhaan bakka afeerraa kanatti argamuun balaa akka qabu hiriyyaa isaatti hima. Benvooliyoonis yaada biraa fiduudhaan bakka afeerraa irbaataa kana dhaquu wanti si dhorku tokko hin jiru. Akka namni eenyummaa kee hin barre yoo barbaadde wanti gochuun sirraa eegamu
fuula kee maaskiidhaan golguu qofaadha. Achumaanis jaalallee kee Rooziinii achitti argitee carraa kanatti fayyadamuudhaan miidhagina ishee shamarran mimmiidhagoo magaalaa kana keessa jiran waliin wal bira qabdee madaaluudhaan shamarran bareedinaan dachaa 10 Rooziinii caalanis akka jiran hubachiisuudhaafis gargaara jedheen. Yaadni hiriyyaasaa kun baay'ee isa amansiisuu baatus Roomiyoon bakka afeerraa kanaa dhaqee jaalallee isaa kana baay'ee yaadaa jiru ijaan arguudhaaf murteesse. Roomiyoon jaalallee Rooziinii amanamaa waan ta'eef akkasumas waan baay'ee ishee jaallatuuf gaaf waa'ee ishee yaaduu hirriba malee bula. Gaafa yaadni isheetti hammaatu hiriyoota isaarraa adda ba'eedhuma kophaa isaa dabarsa. Rooziiniin garuu hagas mara jaalala Roomiyootiif bakka hin laattu turte. Gaaffii jaalalaa inni isheedhaaf dhiyeessu irrattis deebii ga'aa hin laattu turte. Beenveeliyoonis kan inni Roomiyoo fuudhee bakka afeerraa irbaataa kana geessuu barbaadeefis shamarran babbareedoo sagantaa sanarratti argaman kan miidhaginaan Rooziinii dachaadhaan caalanu argee Roomiyoon tilmaa addaa Rooziinaadhaaf laate akka jijjiirratuufidha. Roomiyoo Beenveeliyoo fi hiriyoota isaanii kan biraa Meerkuutiyoo jedhamu waliin 3 ta'anii fuula isaanii maaskiidhaan golganii nama biraa fakkaachuudhaan gara afeerraa irbaataa mana Kaapuleet dhaqan. Akkuma achi ga'aniinis abbaan qe'ee sanaa maanguddoon Kaapuleet karrarraa gadi ba'ee baga nagaan dhuftan. Shamarran mimmiidhagoon kan isin waliin shubbistan isiniif qophaa'anii jiruuti oluma seenaa jedhee simate. Erga keessummootni afeeraman hundi wal ga'anii booda sagantaan shubbisaa eegale. Shamarran baay'atanii shubbisa keessa ija Roomiyoo akka carraa ta'ee intala baay'ee bareeddu tokkorra bu'e. Bareedinni intalittii kan jedhaniin dachaa ibsuudhaaf nama rakkisa. Shamarran hedduu keessaas bifti miidhaginaa fakkaate itti mul'atte. Dhugumatti intalittiin qaalii eenyullee bira ga'uus ta'e argachuu hin dandeenye fiixee miidhaginaa addunyaa kanaa turte. Roomiyoonis intala miidhagduu kanaa qeensa miilaa hanga rifeensa mataa isheetti erga hubatee ilaaleen booda uumamni ishee nama ajaa'ibaa, miidhagni ishee akka guugee adii shimbirroota gugurraa keessa dhaabbattuu halaalaa mul'ata jedhee gadi qabee ofitti gongume. Yeroo inni jecha dinqisiifannaadhaan guutameen ofitti gongumu sana ilmi obboleessa haadha manaa Kaapuleet kan maqaan isaa Tibaaltii jedhamu isa dhaga'e. Tibaaltiinis battaluma sagalee gungummii sana dhaga'een Roomiyoo ta'uusaa bare. Tibaaltii immoo uumamuma isaatiinuu dargaggeessa jarjaraa fi dafee dallanudha. Ilmi diinaa maatii isaa kan ta'e Roomiyoon fuula isaa maaskiidhaan golgatee nutti baacuudhaaf dhufe jedhee aareefiniini. Aariidhaanis Roomiyoo ajjeesu malee jedhee dhaadate. Abbaa qe'ee sanaa kan ta'e maanguddoon Kaapuleet garuu dhufee akka miidhaa tokko Roomiyoo irraan hin geenye Tibaaltiidhaan akeekkachiise. Kan inni kana godheefis kabaja keessummoota isaatiif qabu yookiin immoo afeerraa irbaataa qopheesse akka hin jeeqamneef barbaadee osoo hin taane Roomiyoon uumamaan nama nagaa fi amala gaarii qabu waan ta'eefidha. Tibaaltis utuma harki aarii hudheessa qabu adabatee gadi taa'e. Dirqisiifamee taa'us guyyaa biraa wal arganna jedhee Roomiyootti dhaadachuun isaa hin oolle. Gaafa shubbisni xiqqoo tasgabbaa'u Roomiyoon intala bareedduu sila arge sanaa ijaan barbaaduutti ka'e. Gaafa bakka isheen jirtu argu fuula isaa maaskiidhaan waan golgatee jiruuf sodaa tokko malee taf jedhee ka'ee bakka isheen jirtu sana dhaqe. Bira ga'ee kabajaan harka fuudhee nagaa gaafateen. Achii boodaas harka kee qulqulluu kana tuquu kootiin yakka guddaa hojjedheera. Dhiifama obboleettii koo, ani waaqeffataa bareedina keetii biyya fagoorraa dhufe waanan ta'eef harka qulqulluu ani tuqee yakka hojjedhe kana dhungadhee dhiifama gaafachuun qaba jedheen. Isheenis yaa waaqeffataa bareedina gaarii nana,
Waaqeffattoonni harka qulqullootaa ni qabatu malee dhungachuun hin hayyamamuuf jetteen sagalee qalbii nama hatu sanaan. Qulqullootas ta'e waaqeffattoonni lameen isaaniiyyuu hidhii qabu mitii? Jedhee gaafateen gaaffiidhaan deebisaafi jechuu. Qabaachuu ni qabu. Garuu immoo sagadaa fi waaqa kadhachuu qofaaf itti fayyadamu jettee deebisteef ammas sagalee ishee qal'aa sanaan. Egaa akkana taanaan ati qulqulluu kooti. Kadhannaa koo narraa qeebaltee tola kee nattiin ooltu taanaan dungoon abdii kootii dhaamuu isheeti. Akka dungoon abdii kootii hin dhaamneef tola kee akkanatti ooltuun si kadhadha jedheen. Utuu isaan dhaabatanii haasaa jaalalaa waliin haasa'aa jiranuu gidduudhaan intala miidhagduu sana haati nama itti erguudhaan waamsisnaan ni deemte. Roomiyoonis eenyummaa intala kanaa baruudhaaf suuta namoota gaafachuutti ka'e. Intalli filaa miidhaginaatiin onneesaa waraantee deemte sun maqaan ishee Juuliyeet akka jedhamtuu fi intala abbaa qe'ee sanaa kan maanguddoo Kaappuluut ta'uu ishee fi ishee malee nama isa dhaalullee akka hin qabne dhaga'e. Roomiyoonis intala maatiin isheefis maatiin isaa akka diinaatti wal ilaalanitti utuu hin beekin onnee isaa laachuutti baay'ee gaabbe. Waljibbaaf diinummaa guddaan maatii isaanii lameen gidduu jiru garuu Roomiyoon akka Juuliyeetiin hin jaallanne dhorkuu hin dandeenye. Juuliyeetis gama isheetiin gurbaan sila haasaa jaalalaa mi'aawaa ta'e waliin dubbachaa turan sun ilma diina maatii ishee ilma Moontaaguu ta'uusaa gaafa dhageessu miirri ishee baay'ee miidhame. Sammuun ishees boqonnaa dhabe ni raaka'ee jechuu. Battalumatti summii jaalala isaan hiddamuu isheetti gaddi guddaan keessa isheetti dhaga'ame. Utuu eenyummaa isaan bariin dinqisiifannaa isaa fi jaalala isaaf qabdu ibsuu fi isheetti baay'ee gaabbite. Hanguma inni isheedhaaf gadde isheenis onnee isheerraa isaaf gaddite. Ilma diinaa maatii ishee jaallachuun akka waan jaalalli haaraa ta'ee dhalateetti fakkaatus sababa maatiin isaanii lameen wal hin jaallanne qofaaf isa jibbuu akka qabdu gaafa yaaddu garuu onneen ishee ammas gaddaan hubamtee cooligde. Sirni afeerraa arbaataa sun gara halkan walakkaa xumuramnaan Roomiyoo fi hiriyoonni isaa gara mana isaaniitti galuuf karaarra bu'an. Yeroo muraasa booda garuu hiriyoonni isaa Roomiyoo biraa dhaban. Eessa akka dhaqes barbaadanii dhaban. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Siniin Entertainment seenaa jaalalaa Roomiyoo fi Juuliyeet kutaa tokkoffaan akka armaan olitti dhageessan ture. Kutaa lammaffaa ammoo maaltu itti fufa laata? Maaltu ta'uuf deema? Seenaa jaalalaa isaanii tokko tokkoon kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Isinirraa kan eegamu yuutuubii keenya laayik, sheer, saabskraayib gochuun nu cinaa dhaabbachuudha. Nu ammoo qopheessinee qindeessinee akka isiniif ta'utti isiniif dhiyeessina. Yeroo nu faana qabaattaniif guddaa galatoomaa jechaa yeroo keenyaa fi hamma deebinee wal agarrutti nagaa fi araara waaqaa keessa turaa isiniin jennaa. Nagaatti turaa. Entertainment Serial.